Dhaabbanni biizinasiif dhaabbate tokko milkaa'aadha kan jedhamu humna namaa qabuu fi meeshaalee teekinooloojii beekumsa faana walitti qindeessee yoo qixa sirriin qajeelchee hojiirra oolchedha. Hamilee fi sammuu hojjetaa kunuunsuun ammoo bu'aa barbaadamu buusuuf fayyada. Hojjetaan hojumaata fooyya'aa ariitiin beekumsaa fi fedhii guutuun akka hojjetuuf gargaara. Keessawuu hojjettoota ciccimoo kakaasuun warra gadaanaa jedhaman dorgomaa akka ta'aniif bu'uura ta'a. Mana hojii tokko keessatti hojjettoonni humna qaban kan hojii baatanii dhugumaan galma dhaabbatichaa dhugoomsuuf hojjetan akkuma jiran kan fafakkeessanii jiraatanis jiru. Kun ammoo hojicha xaxuun akka ulfaataa ta'u warri godhanis hin dhabaman. Kanaaf warra cimanii dhaabbaticha baatanii deeman badhaasuun warra kaan kakaasaa jechaadha. Keessawuu dhaabbilee dameelee hedduu qabaniif miira dorgommii uume bu'a qabeessa taasisa. Manaajimentii gaariin hojjetaa fi saayitii raawwii gaarii qabu hordofee madaalee adda baafata. Akka saayinsiin manaajimentii humna namaa jedhutti warri fooyyee qaban carraa guddina badhaasa isaan kakaasu argatu. Ni jajjabeeffamu jechaadha, ni badhaafamus. Gaafa badhaasaa san warri biraatis waa'ee ani maaliifan hin badhaafamne gaafi jedhu of gaafachuun hin oolu. Manaajimentiin guyyaa bashannanaa sanatti fayyadame ergaa hedduus dabarfata. Kan hojjetu abdii qabaachuu dhaabbatichi sababa isaatiin kan guddatu ta'uu mul'anni isaa ga'ee olaanaa isaan taphataniin ta'uu itti himama. Laafinni mul'ates yoo jiraate bakka hanqinootaa itti himuun isa itti aanuuf haaromsa. Dhaabbata daldala bunaa qarcaanshee yookaan qarcaanshee tireeding ija kanaa yoo ilaalamu aadaa dhaabbilee birootiif illee fakkeenya ta'uu danda'u qaba. Dhaabbanni kun erga hundaa'ee reefu umurii waggaa muraasa qabaatullee raawwiin isaa warra umuriin dullooman caala. Bu'aan kun immoo hojjettoota isaa jajjabeessuu fi qixa sirrii ta'een maaneej gochuu danda'u isaatiin. ኃላፊነትን ከመወጣት አንጻር ድርጅታችን ቀርጫንሼ ትሬዲንግ በቡና ስራ መስክ ላይ ሲሰማራ እንደ አንድ ዓላማ ግብ ይዞ እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው በዋና ዋና የቡና አብቃይ ቦታዎች ውስጥ የሚገኙ አርሶ አደሮችን በዘላቂነት በመደገፍ በማስተባበር የቡና ምርትና ምርታማነት ከፍ እንዲል በማድረግ ራሳቸው አርሶ አደሮች ከፍ ሲሉ ድርጅቱም ተጠቃሚ የሚሆንበትን ስትራቴጂ ቀይሶ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ከዚህም አንጻር ካከናወናቸው ተግባራት መካከል በጌዲኦ በኮቸሬ ወረዳ 1,200,000 የቡና ችግኝ በማፍላት በተለያዩ አካባቢ ላሉ አርሶ አደሮች በነፃ በማከፋፈል ምርታማነት ከፍ እንዲል ለማድረግ የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ ይገኛል። በምዕራብ ጉጂ ዞን በኮምቦልቻ ቀበሌ በሁለት ብሎክ የመጀመሪያ ትምህርት ቤት በመገንባት ለአርሶ አደሩ ልጆች የትምህርት እድል እንዲያገኙ፣ በጉጂ ዞን በአዶላ ሬዴ ወረዳ በሁለት ብሎክ የመጀመሪያ ትምህርት ቤት በመገንባት ለአርሶ አደሮች ልጆች የትምህርት እድል እንዲያገኙ አስችሏል። በምዕራብ አርሲ ዞን በነንሰቦ ወረዳ በሙኔሳ ቀበሌ እስከ ወርቃ ከተማ የሚያገናኝ 15 ኪሎ ሜትር መንገድ በማሰራት ለአካባቢው ህብረተሰብ ተጠቃሚ እንዲሆን አድርጓል። ለአርሶ አደሮች የመንገድ፣ የውሃ፣ የመብራት በነፃ ሰርቶ የማስረከብ የመሳሰሉት ማህበራዊ አገልግሎት ድጋፍ ማድረጉ ድርጅቱ ምን ያህል ለህብረተሰቡ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን የሚያሳይ ሲሆን በቀጣይ ይህንን ማህበራዊ ግዴታ አጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን እንገልጻለን። ድርጅታችን ቀርጫንሼ ትሬዲንግ በተሰማራበት የቡና ኤክስፖርት ዘርፍ እቅድ ይዞ ባከናወናቸው በርካታ ስራዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ውጤት በማስመዝገብ ላይ ይገኛል። ይህንን መልካም አፈጻጸም ቀጣይነት እንዲኖረው ለማድረግ ያከናወናቸውን የስራ አፈጻጸም ሂደቶች ከሁሉም ሰራተኞች መገምገምና መወያየት፣ ሀሳብ መውሰድ፣ ተጨማሪ አቅም ለመፍጠር የሚያስችል እድል ስለሚፈጥር ይህንን አመታዊ ጉባኤ ሁሌም በየአመቱ እናዘጋጃለን። Bara 2010tti waggaatti toonii 25,000 ol biyyoota alaatti ergee doolaarii miliyoona 80 ol bu'aa kan argate qarcaanshee tireeding
saayitiiwwan raawwii caalu argamsiisanii fi hojjettoota badhaasuun eegale. Badhaasni kun Adaamatti kan kenname yeroo kana qarcaan ishee tireeding hundeeffama isaa waggaa 4ffaas kabajachaa ture. Baratti aanus badhaasni kun Adaamatti itti fufee kenname. Hooggantoonni biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa fi abbaa taayitaa bunaa fi shaayii federaalaa bakka argamanitti badhaasni kun kennamee ture. Barasan saayitiin qarcaan ishee sadarkaa tokkoffaa birrii 200,000, saayitiin bulee horaa sadarkaa lammaffaadhaan birrii 300,000, saayitiin immoo warqaa sadarkaa tokkoffaa argachuudhaan birrii 500,000 argatan. Bara 2011 kana qarcaan ishee tireeding buna meetirik toonii 26,000 ol biyyoota hedduutti ergee doolaara miliyoona 84 sharafa alaa argamsiiseera. Bara eerame kana keessa bunni Itoophiyaa keessa'u bunni Oromiyaa Gujiitti maal akka fakkaatu maamiltootatti agarsiisuuf karoorfates iddoon isaanii dhufanii aadaa fi qabeenya biyya keenyatti akka gammadan hojjeteera qarcaan ishee. Qarcaan ishee tireeding kaka'umsa gaarii argateen irruma caalaa qonnaan bulaa waliin hojjete buna erguus tooniin dabalee bara 2012tti buna meetirik toonii 27,000 ol biyyoota hedduutti ergee sharafa biyya alaa doolaara miliyoona 85 ol argamsiiseera. Bara kanas hojjettoota cimanii hojjechuudhaan caalmaa mul'isaniif Jimmatti badhaasa kenne. Yoo jajjabeessan hojjettoota irraa bu'aa buusuun akka danda'amu kan aadeffate qarcaan ishee tireeding qonnaan bultoota 300,000 ol hirmaachisuun ganna biqiltuu bunaa sanyii filatamaa kennuu cimsuun ganna yoo uummanni rakkatu bu'aa argaturraa kiiloogiraama tokkotti hanga birrii 3tti kafaluun hojjettoota 25,000 fi 580 ol bobbaasuun teekinooloojii babal'isuun giddugala alergee yookaan immoo ekspoort weer kaampaanii Finfinnee qofa ture bulee horaa fi Jimmatti babal'isuun imala diinagdee guddisuu itti fufe. Bara 2013tti buna meetirik toonii 28,200 biyyoota 27tti erguudhaan sharafa biyya alaa doolaara miliyoona 95.1 argamsiiseera biyya isaaf. Kanaafis akka biyyaatti buna erguu fi sharafa alaa argamsiisuun tokkoffaa ta'ee itti fufe. Gammachuu kanaafis hojjettoota fi dhaabbilee hedduuf beekamtii fi badhaasa kenneera. Isa kana immoo magaalaa bareedduu kibbaa Hawaasatti raawwate. Qarcaan ishee tireeding dhaabbilee hedduu waliin hojjechuunis beekamtii dhaabbilee waliin hojjechuu isaatiin immoo badhaasa hedduu argateera.
Qarcaanshee Trading dhaabbilee hedduu waliin hojjechuunis beekama. Dhaabbilee waliin hojjechuu isaatiin immoo badhaasa hedduu argateera. Qarcaansheen misooma, qarcaansheen arjooma, qarcaansheen humna, humni immoo buna.